isne giiftii koo. Qabeenyi namaa nama gadi nama gooteetu. Gooftaaf giiftii naa faa jiraatanii malee. Otoo isaan hin jiranii ta'eeti ani silaa yoona kana. Yookaan daaleedhaan as gadiin jedha yookaan gurreedhaan oliin jedha. Nga yoomittiin tullafa qoqqoruutiin jiraatu. Bakkuma isaan naa jiraatan. Otoo isaan hin jiranii ta'eeti barani. Heentu eessa akkana ni jiruu fi nama akkana ni ta'e iyyuu na yaada. Jireenya irraa kana jiraachaa jiru. Gooftaa fi giiftiin gatii naaf jiraatanii. Ammayyuu Waaqayyo mana keessan irra sinaa bushu. Waaqayyo mana keessan irra sinaa bushu ammayyuu naa jiraadhaa. Hai. Ganama bahu hojiidha jedhaniitu iddoo hojjaa oolanii galu. Ani immoo ganama asuman jira, galgalas asuman jira. Maali isaan anaaf hojii dhaban immoo waa'ee makoo kanatti yaaduu dhiisanii. Wah, aku lettiin jedheen. Amma qabeenya namaatti jaba baastu ofiin horattu. Maaltu si dhorkesi? An namaa miti, an keenyaan, keenya. Gaasheen akkanii guyyaa dhiigatti cobsaniitu. Lafee isaanitti caccabsaniitu. Kuni taphatti waan festi fakkaateetu har'aa isaan kana ol qabanii dhaabnaanii ijatti diimeffatti. Akkanatti immoo waliin hin jiran. Maalanii? Maal eegichaa manas taase? Maali mucaan kun immoo arra sirrafa? Tolesa? Maali mucaachi maaltu sinaasisee maal akkana taata? Maali tolaani dubbii akkasitti fajajjee teessu dhiissiin hin jenne otuu namni tokko manaa achi dhufee akkanatti nu dhaba miti. Giiftii maal taatanii galgalan simbirriitu ija koorran bahi. Narra teesseetanii galgalan akkasi taa'atiin bul. Maali jaritti warra naannoo kanaa kana maal akka isheen asii fuutuu wallaalee? Muftii galgala. Abbaa garbaa faamu. Isaan miti kan nu rakkisaa jiru maal akka goonee ni wallaalee. Itti meessi mona didan garuu kanaa booda jaritti nuftee asuma geesse jennan giif. Tole. Ati muugin maalo adara nanni yaaddaanu yoona dhiiseetu rafamu maal jedhen meeqa karaa foddaa silaalaa oola tola salphaa. Itti immoo maalan godharee giiftii. Egaa ciree kana maaloo aama ishee nyaadhu. Tole. Giiftii. Waaqayyo akka keessan sinii faayedde. Otuma ijoolleef nyaata kennu akkasitti sittiin ture maaloo dafiitii ho'aa rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Egaa akka mala kee mungumgumiin na yaaddaa maaloo tolaa. Hin gumgumu. Tole. Itoo isin jirtanii moo? Eenyutaan gumguman siniif waaqatti malee wanti nan itti gumguman. Maaluma keetu akkana fajaja. Jiru mana kanaa kun yommuu kana fixeeta. Nyaatee fidee moskaayi.
Gado. Namtu dhufe wayii jala furii kaa qodaa sakan. Tole maaloo jiruma mana kanaan natti baay'ate maaloo maalii kan natti dheekkamtati immoo. Maaloo jettaa sa'aatii 24 guutuu manuma keessa naannofta miti. Simbo. Simbo. Kottu waan akka gargaara. Isi ammaaf deemaati dubbisaa baqa. Tole maali haa dubbisan isaan immoo maal godhettaani? Isi. Tolesa. Ogashi. Akkam Goofta maayitanii nagoo miti. nagaadha. Mana jirtuyi. Mana jira mannaa mi'a fiddee lafa keessa deemtu argaan ture bar. Maali maal taate? Lakki maayyuun taane no? Kamiree hojiin eegumsa kanaa akkamtu? Hojjaan eegumsa kana maan jettu gaashi? Hundumattuu ni beekna maali nulfaatettaniitu kuni horii duuba deemanii harreetti ba'aa fe'anii laga keessaa iyyuu bishaan guuraa turu. Kun immoo maali taa'anii ooluudha maata. Akkami homaasitti hin cimne ani baay'ee nagaddisiifta. Maali gaashee maalan balleessa? Maalan godhe goofta? Ani kanan jedhu tole. Jedhame? Maali immoo hojjettu? Qoosaa keessanitti kaatanii? Giifti dhuftanii Nooraa. Takkuma illee boqadhee jiru kana jedheen. Hojiin isinitti ulfaatteen dadhabdanii miti. Gargaartuun dhabeemu. Maali? Otoo naanis gaafii isin gargaare illee hin badu. Asiiti immoo nama eeguutu hin jiru malee. Inni gaariidha. Goofta taa'aa qaba. Akkaniin jedhu. Jedhame? Silaa lafa eektara baay'ee of harkaa qabda. Qotiyyoo ittiin qottu qabdaa, fardeen yaabbattu qabdaa, mana qabdaa, maatii qabdaa. Ati jireenya kananii baadiyyaa warra magaalaa nuyiif warra magaalaatiif iyyuu lafee dugdaa ta'ee nu jiraachisuu kana galtee magaalaatti galtee warra biddeen bitee nyaatu faan, warra bishaan bitee dhugu faan, waa hundumaa bittaadhaan warra jiraatu faan. Maaf jireenya kana filattee magaalaatti galte garuu? Yaa goofta, isiniif ammayyuu dubbiin hin gallee jechaan. Goofta dhugaa jirtu isinitti himu? An dureessa baadiyyaa ta'ee jiraachuu koon asiiti hiyyeessa rakkattu ishee homaa meesoo of harkaatti hin qabne ta'e tanan magaalaa keessa jiraachuu kooyi. Dureessa baadiyyaa taanaan obbo Tulluu beektu. Qotiyyoo 220 qabu. Ro'oota 340 qabu. Dulloonni akkasii fardinni yaabbatee deemu fardoota inni qabu hin beektu. Guyyaa tokko luka isaarratti kophee argitanii beektu. Kophee luka isaarratti argitanii beektu. Ganama yoo bee galgala gal. Isaan isheedha wanta caarisan ishee adii sana beektuufi ishee argatan jennaan lagas dhoqqees akkasumatti keessa baacanii deemu dhibee maalii qabu. Ani garuu wanta nyaanni illee yoo ta'e sadarkaasaa kan eeggate, ciisichi illee yoo ta'e sadarkaasaa kan eeggate, bakkumtiin taa'ee bakkuma tanii ol baadiyyaa keessatti kan akkanaa eessa jira? Inni gaarii ta'e maal sitti tole? Qabeenyi kan waaqaati. Dhugaa jettan. Qabeenyi kan waaqaati. Haa ta'u garuu anamma nama qabeenya makanaa baadiyyaadhaa qabdu. Lafa qabdaa, qotiyyoo qabdaa, waa hundaa natti guutuudha. Garuu deebi'ee naan si ergu. Kanas barrii banne nama jala balbala banne naan siin jedhu. Kan hojjedhu jedhee naan si ergu. Baay'ee nuuf sodaadha beektaa. Maaliifii goofta maaf of sodaattu isin? Giiftiin jiru giiftiin isin waamaniit takka qoraan cabsinaan jedhu, takka bishaan fidinaan jedhu, takka kana godhu. Ani maal taatan? Ani bar beeta mangistii moo maal kan jedhan biyya taa'ee tanan dhagaan ture. Edaa beeta mangistiin asuma mana keessa. Hin qooltu isinii. Qoosaasatti immoo kana maaloo? Kanaaf goofta mee dhugaa jirtu haasofnu. Amma tole silaa barbaadu baadiyyaatti hin galu lafti koos fardeen koos sangoonni koos hin barbaadu jireenya magaalaa filadhaa jette haadha manaa kee uumuuf si taa'u. Haadha
mana qabaayyu sina. Maarree. Dhugaadhaa tolasa. Hin argitu qaaneffate nutti mul'isu sodaate. Maatii siyaas dhufe. Gooftaa reef dubbii balleessitani. Maal? Maali sallee gooftaa? Isinillee kanaan dura waadanaa galtanii turtan. Si fuusisaa. Dubartii ati barbaadden si fuusisaa naan jettani. Maali garuu gooftaa? Anis hoo akkuma keessanii bishaan dhugee tanan midhaan nyaadhee tanan jiraadha. Yaaduun immoo nafteettanii ture. Ana washii dhabneetu malee. Amma otoo argadhee uuman danda'a jechuu keeti. Ani moo? Ani qaxalee abbaa kooti. Akkamitti nama daaltanii kaashi? Maali gooftaa maal isin godhe? Maama kana balleessitu. Ani moo? Fidaa manatti agarsiisa. Irra ani tanan jala ani tanan irra ani tanan jala anshita. Akkas taanaan Ani yoom maqaa keessa nyaadhe gooftaa. Dhugaa waaqayyooti maqaa abbaa koo bade malee. akkas taanaan abbaa barbaadde fidi. Abbaa barbaadde fidan idaa kee tanan sii gaafatama. Maali gooftaan eenyu nan beeka? Eenyu beekee tanan eessa beekee tanan hin fida? Anuu baadiyyaarraa gara magaalaatti gaafa nufu shamarreen magaalaa babbareedduutu jirti. Shurrubbaan ishii kan jedha. Gudduu ishii irra akkas ta'u jirtii naan jedha. Garuu gaafa nani dhufu gooftaaf giiftii malee uumaan agarre. Maal seeti tole ati amma inni itti qabattee deemtu aadaa baadiyyaati. Warra safuu safeeffannaa beeku, warra eessaa galtaa fi eessaa baate beeku, warra haatiif abbaan manatti qunxuxanii naamusaan guddisan. Ishiin asii bar joottoni beektami. Joottoni saantima keessa keessuma nama gadi kwaasii keessaa baasuu dandeessaa? Amman yoo waa itti hidhatte yoo maallaqa itti kennite malee. Sirriidha. Jaalala hin beekani. Warri magaalaa jaalala hin beekani. Garuu yoo waaqayyo si gargaare akkuma tasaa akkuma kee kana kan jireenya baadiyyaa jibbitee dhufte yoo argatte fidan. Ani mana kilaasii tokko kunoo galo kilaasii isaatti seeraan bareetti hafi hin fuusimna. Yoo duune kan nu owwaalusi, yoo cabne kan nu wal'aanusi, yoo banne kan nu barbaadusi anusii jira. Maali gaashee? Ijoollee fidatu malee immoo tolasa. Anu daadhii maaliin fakkaanne? Murata maaliin fakkaanne wajjin siin qopheessa dhugaan siin jedha. Giiftii naa jiraadhu. Kan daadhii dammi jira. Harreetti fe'ee tanan isinii fida. Kan xaafii immoo xaafii adii jira. Harroonni guutan fardeen guutan itti fe'ee tanan isiniif fidee tanan dhufu. Inni rakkisu garuu gooftaatti garuu baay'ee tokko gaddeera. Maal taate? Maalan sin balleesse? Dubartii baadiyyaa fuudhi naan jettuu ishee baqadhee dhufee gara keessanitti magaalatti galee tananii attamitti nananii dubartii baadiyyaa fuudha. Maali gooftaa maalan sin godhe? Sirumaa deemi baadiyyaatti galii naan jettanii Akkas miti. hammuma kanan sin miidhee gooftaa. Maali? Akkas miti tole. Ila ati nama baay'ee gaarii nama safuuf safeeffannaan guddate nama maalummaa hawaasaa beeku hawaasa faana jireenya beeku maaliin jedhaara maallaan jedhu nama beekudhaan idda gaa dhufteetii sitti hin gadde. Kanaaf dubarri baadiyyaa warra maatiin gadi qabanii guddisan warra citaara tarkaanfachuu hin jaalan warra naamusaan guddatan safuuf safeeffannaa hawaasa warra beekan haadha isaanii abbaa isaanii warra kabajan warra xiqqaa gadi jedhanii xiqqaa fuudhanii guddisuu yaalatan warra isa guddaa moorsina kennan warra akkanaa maal jedha Oromoon beektaa haadha laalii intala fuudhii jedha. Haadha ishiin agarree malee intalli tokko illee kan obbotolaa tokko jedhan. Argite? Haadha ishiin agarree kaa maal godhe? Kanaafuu intalli sun gaariidha taanaan haasishis gaarii. Haadha illee beeku intalli suni intala miti jedhu yeroo odeessan yeroo darbe illee mana eenyu ture? Abbaa hiitti nan qabadhe na jala maddee oolte mana obbo maqaan abbaa koo badee. Dhiiseet waanuma jiru bicharratti. Achiiti teenyeetu otoo asin nufiin duradha isheen. Isheen quba lamaa sana dhufu. Gaafa isheen achuma nu fuuldura naannofteetu as achi bitaaf mirgatti gaafa isheen kufaa deemtu inni ishee sana akkasitiin qabatee deeme as qaba achi qaba otoo afaanitti hin geessin keessaa dhufu. Ishee akkanaa jirtidhani garuu isheen isaanii warra gaafanii zarii isaanii duuba isaanii gaafan qoradhu warra guddaadhaa jirani jira. Jarri warra guddaadhaa jiran gaafan ilaalu garuu homaa guddinni isaanii mana sinuma seenu karra sinuma ba'u. Guddina qaamaa ilaali. Warri sun warra guddaadha Oromoon gaafa jedhu. Guddina maaliif? Ani bari isaan guddaadha gaafa isaan naan jiran. Manumti isaanitti seenan illee hin jiru jedhee tanan iyyaadha. Isa miti.
warri sun warra guddaadha Oromoon gaafa jedhu warra sanyiidhaan nama guddaa warra naamusaan nama guddaa warra baan nama guddaa nama bareechan warra mirti zarii jennu sanaayi. isa miti Maali tola isaanii immoo daaftee dubartoonni. Maaloo warra maccaaftuu lamarraa dhalatan hangafa Oromoo warra ta'an warra ja'an ammayyaa warra walee walisoo ilmaan liiban warra hiddi isaanii hidda jalqabaa jecha. warra guddaan isaanii Amma walii gadi. kanaafuu ati waaqa kee kadhadhu nunis waaqa keenya siif kadhanna waan dhawwatu sin dhoowwatu yoo argatteef immoo nuti ispoonsara keetii haadhaaf abbaa taanee Suura keetii. haadhaaf abbaa taanee si buusifnaa Waan itti jiraatanii yoo hamma dhumaatti sin gargaaru. Maal Jala. abboosaati? Goofta. Giif. Waaqayyo ammallee mana keessa isin haa bulchu. Bakka yoo ta'e kunoo jira. Maal godhaa? Isa baadiyyaa yoo ta'e yoo baannee fiduu hin dandeenyu malee otoo finne yoo magaalaa kana hundumaa cufaa lafti abbaan keenya akaakayyoon keenya akaakileen keenya biraan. Maal godha garuu baannee finna. hin dubbatiin isayyuu Irratti qotannaa. hin dubbatiin Irratti yaafanna hin nyaanna. yaa tola isaa Eh? lafatti jireetti hin dubbatiin boru ganama immoo investimentiin ani dhufanis irratti seeraa hiriiru hin dubbatiin lafa qabna hin jedhin Tole gooftaa. Isin waa hunda beektu. Garuu garan tala ishee sanaatti illee otoo hin ta'in dura. Giifti. Hojii hojjetanii yoo baatanii ooltanii galtu. Maali isinuma faana kan achi bakka hojjaa keessanii kan ooltu. Tokkoonuma ishee maali? Yoo naaf iddee dhuftanii maal rakkoo qaba? Amma ganaa gara baadiyyaatti deebina. Eelaa tola isaakoo akkami beekta? Hin beeku. Calli sadii akka gabaati waan ta'e bitanitti fidanii dhufuura isheen asii akkuma sii jedhe. Waan ta'e si harkaatii barbaaddu waan ta'e ilaaltu. Maalan dhabee ani tola isaan. Egaa ishee wanta keessiitti qabamu kan afaan barbaaddiiti. Ofuma kee barbaaddadhuutiin utuu harmatti jira. Simboo bishaan fidimee Ofuma barbaadadhu jettanii. Haa ta'u. rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Garuu. Giifti. Wanta imaanaa isinitti kennan. Wanta isinitti himu. Adaraa. Adaraa waan qabu lafa. Yoon du'e reenfa koo baadiyyaa sanatti na jalaan gahe. Warra manaa Rakkootti baadiyyaatti na jalaan gahe. Asumatti illee kokkoraatti na awwaalama. Reenfa koo baadiyyaatti hin gahe. Yoo warri kun kana maaf yaaddu fudhate? Yee! Eenyas? Yee! Maalan? namadha maali rifeensii fi hareenyatti gurguddannaa bineensa fakkaate moo? Maalan bineensa yooman siin jedhe? Maal abdee maal barbaadeen jedhe? Nagaatti dha. Maali? Maal abdeeti? Hojii wayiin barbaadatu hojii wayiin dhabee hojii argamaa laata? Hojii? Warra akka keessanii kanadha warri hojjetanii buluu dhiisaniitu akkasitiin nuuni dhaabiif taa'umsa nu dhawwanii. Maaloo Haa ta'u malee sarara ani baadiyyaa irraa dhufe baadiyyaa. baadiyyaa Maatiin keenya warra qotanii bulanidha. amma hojii barbaacha gara magaalaa keenyaa dhufteere. Hojii barbaacha dhufetu. Maali asirratti bakki duwwaan jira mastaawaqaan laxxafamee jira moo maal argitee akkas gorteere?
Ani dubbisa maalan beeka qalamayyuun baranne. Dubbisa eessattan beekattanii akkasumatti gaafatu laata deetanii isin gaafachaa jira malee. Ani hin beeku kuma. Haa ta'u malee sadarkaan barnootaa kee amma gamee yoo bitti baratte meeqatti barattee? Ani baay'een baradhe garuu. Meeqa geesse mee? Abbaan Kolleejjii kutteetta? Koomenti? Kolleejjii kuttee baate? Kolleejjii eessa? Waggaa kurnanarraa kutaa 3 ga'een ture. Kutaa 3? Maali rakkoo qabamu? Kutaa 3? Abbaan koo faati koo warra qotanii bulanidha. Dura nan qota abbaa koo gargaare kan baay'een qota. Sangoota keenyaan amma abbaan koo sangootittis na jalaa gurguree. Amma jedhamnaan deemnarraa innaan hojii barbaachaaf gara magaalaa kanaa dhufe. Maaloo na gargaara rabbii. Abbaan kee baadiyyaa sana keessatti qotiyyootti hin qotu hundas jalaa gurgure? Waan hambisee hin qabu re'een hundaa qonu nafu. Egaa obboleessa waasitti himu ammatti kan jirtu magaalaadha malee baadiyyaa miti. Abbaan kee illee qotiyyoo gurgureen immoo sumaan ituu hin gurgurii ni dafitee siin yaade. Maaloo rabbiif jedhaati na gargaara. Rabbiif jedhaati. Isin hin baranne amma nama maali? Namni baratee namaaf yaada miti. Otoo hin baranne ta'eeti maal hojiin magaalaa kana dhufee galite na asiitii kana hojjedha. Sadarkaa barnootaa kootiin gulantaa kanarra ga'e. Akka salphaatti nas geesse. Sadarkaa barnootaa dafqa koo buusee tana. Ani moo? Sadarkaan barnootaa keessan akkam ture? Dubbii balleessite namicho. Ani bar hojiin humti koyyuu maal akka ta'e hin beektu. Saawwan beeku. Kanaaf maal amma kana wal dadhabsiisumaaf barbaachisan gatii kanaaf mee otoo yeroo nu jalaatti gubuu baatte gooftaan kiristaanii na eegaa jiru maal taatee namicha. Maali kan koona gaafataniitu sadarkaa barnoota kan keessa yoo natti himtan rakkoo maal qabamu walumatti himneema waanta jiru walii gallee hojiin barbaadan jedha miti. Maal rakkoo qabamu walii yaadni maali? Ati hojii barbaacha moo wanumaan qoruu dhufteet? Hojii barbaacha garuu sinna gaafannaan sin gaafadhe kanaaf malee waa biraan hin jiru. Egaa ani hojiin koyu importii fi ekspoortii isa jedhamu tokko beekta. Pimpoorrii fi kimmoorrii. Kana beekta rakkoon nama keenya otoo barattee tateeti kana beekta. Namoota barateetu kana beekta. Hin baranne wanna ta'eef sitti murteessu maal asii godhe jambola. Adaraa rabbi. Adaraa waaqa. Achumatti. Adaraa rabbi maalo. Achumatti hin jedhu. Maalo. Hojii mata keessa na galcha. Maalo adaraa rabbi. Adaraa rabbi. Sitti meedamtina. Asin deemi. Adaraa Waa. keessa. Asin deemi. Asin deemi. Hin salphat. Maalo. Hin salphat. Gargaara. Hin salphattaan jedhu. Deebiin. Gargaara. Maalo. Maalo na gargaara. Waan tokko akka nama tokkotti si gargaaru akka nama barateetti. Si galee karaa kana karaa duuba kana agartaami. Asirraa namni hojii wayiitiif nama dhabeetu rakkachaa jira. Achi osoo jedhii asumarraan beekee asumarraan. Maaloo na argisiisaa. Adaraa toleedhaatiif. Na argisiisaa maal na argisiisaa rabbii jedhaa. Maali? Na argisiisaa. Rabbii jedhaa na argisiisaa. Gooftaa agartanii barri gaafa dhuftu akkasumadha. Kai nagarsiisa gooti. Ela mukti sun sitti mul'atti himi. Asirraan buuteeti. Karaa namoota sanaa immoo akkasuma. Tole. Argitee? Argi. Erga gottee kaatee booda mukti guddaa wayii jira. Muka sana jalaa seentee gaafa buutu manichumatti baay'ee. Isaan immoo nama dhabanii baay'ee rakkachaa jiru. Garuu argamaa achi. Hin argamaayyuu. Nama biraadhaafuu kennuu dandeessa achitti. Namni biraanuu akkasitti hojii hojjechaa jira. Wanni ta'eef achirratti hin argamu. Ammuma deemi akka namni sin dursine. Ulfaadha. Rakkoon hin jiru. Ulfaadha. Ulfaadhaayyuu. Ulfaadha. Maali akka salphoo ta'e maalirratti nama daaltee na argite? Lakki eebbadha akka aadaa biyya keenyaatti eebbadha. Ulfaadha. Akkasii. Nama guddaa ta'a jechuudha. Tole ta'eera maal laman ta'a? Deemi. Ulfaadha. Meeri. Yee goofta. Anni tole. Yee goofta. Oh, Maali warra hojii qabnee tuluun hojii nu hiiksisa. maani Simbo bishaan mana raawwatte. Sinii fiduu qofa. Qoy turi. Infidi. Kunoo dhufte. Simbo. Kenno, kun Akka wajjaa irta maal hojjetaa jirta?
Kot. Maal taate tole? Daki goofta. Argitanii? Barnoonni kanaaf gaarii. Tole. Sammuu kootti fayyadameen dhufee. Maal goote mee natti himee? Maal ishee akkana kanaaf immoo gara keessanitti finna jettaniitu nuti ishuma qabnutti fayyadamnee ofirraa geggeessina. Aangoo ta'uu isaatii kunis. Isin tun beeku malee kanuma namni hawu namni anaan asirraati. Baasee bakka kana maali waan taa'e na dubbachiistu goota. Diimti maal taatan isinii? Maal goote mee eeyoodha kan dhufee balbala rukute akkamitti immoo deebiste? Namitti ishee ammaamu? Isheen ofumaati nama jeetti hojiin barbaadaa hojii nagashaayyuu jetti. Argitee firee? Maali goofta? Ala beekananii hojii barbaadaaf immoo hojii masheen gootii kana immoo tokkotu immoo itti meeyoon gaaraanatti erganii malee kun asitti dhufte jettaniitu. Ishuma kana amma inaafa nama keenyaamu. Ishuma kana inaafaniif maalumaaf isaan faana bahee gala? Maalumaaf isaan faana nyaatee dhugaa? Maalumaaf ciisicha gaarii ciisaa? Maalumaaf bishaan qulqulluu dhugaa? Jedhaniitu. Natti naafaniitu nama natti erganii malee. Maali kan akkanaati isheen kana keessa galtee jiraatu? Maal jettee amma eessatti gaggeessite? Gara garii kana guuteen jedhe. Maali goota? Isa isiniin jedhe miti. Gara warshaa keetti argite? Nan geggeesseen gara biyyaatti. Yaa goota. Akkatti isheen geggeessu. Baay'ee nama waarsamu. Hojiin keemu. Ati moo nama salphaatti fakkaata miti gama akkatti ilaaltu? Ay guddina argachuu qaba karaa kanaatiin. Amma gulantaa golchiifun. Dura as keessa qabbana kana taa'aa turte miti? Amma immoo balbala duratti. Ada namni inni ol deemus inni gad deemus hojii komaanii jettaniyyuu. Ekspoortii fi maaliin hojjetette? Ekspoortii fi inkompoortiin hojjetaa jiran dhugaa waaqayyooti kun. Hin qalladdu isinii. Akkas taanaan immoo goofta. Gulantaa koo gara alaatti naa baastan jennaan. Maalis akkanaa qofa miti kan ol dhuftus jirti kan gadi buutus jirti. Achi keessa tokkoonuma ishii immoo qabee tanan ol seensisa. Dubbiin taatee dhikamaanu. Maali isin biratti maaltu badaa? Maaltu badaa isin biratti? Amma namicha namaa gaggeessite. Gaggeessite? Yoo akka shalabbeen magaalaa kanaa isheen baattee deemtu iyyuu yoo na qaatarraatii fuudhan. Maal goonan bara isaatii nuti maan gooneem? Goofta maali? Ani waa'ee kee waan dubbadhu nama. Tolasaa. Yeegaash. Ani samoona gara biyya alaatii sibiila galchuu waan deemuufi. Biyya eessa naannooma kana moo fagaata? Laki gara biyya alaa waan deemuufi gaaddoon tokkicha dhattee hojii jalqabnan waa'ee ijoollee quban qabduun. Maal rakkoo qaba? Adaraa simboo. Rakkoon tokko hin jiru. Simboos urjiis. Adaraa mana barumsaa seeraan dhaqanii haa qo'atanii. Inturtu garuu isin moo daftanii deebitu ree goofta? Baay'een turu. Sibiila waan biyya keessa galchuufi ammuma inni barbaadu qofa isaaniif kenneen akka sana erganii nan immoo as deebi'aa. Affachu balballi rukutamaa jira.
Ammas immoo nama hojii barbaadu wayitu immoo dhufee gaatole. Maal beekna? Mee afachuu maal akka ta'e laata? Ammas ni ari'aa laata? Maali tole? Qaame anaafuu gaaffii dhaddan baafadha ko. Maali kun? Maali? Goofta. Maali rakkoo jira? Shamarree wayiiti. Gaafuman ishee argu lapheen koo gara lamatti gargar gooda. Maali too akka nama shamarree argee miti. Akka nama qaamni seeraa wayii dhufee si qabu dhufeettu bakkachaa jirta. Maali annaba maali bakka gooftaa kana akkamitti rakkoo akkas wayii jettu? fakkaatu. Namni mee maalumaaf adda baasee dhufu? Tole. Maali inni rakkoo ishee gaafadhu kaa? Kanaaf boosanii goofta adda baasee hunda ishii diigee tanan dhufama. Rakkoo maalii keeti immoo? Obboleetti maal si gargaaru? Hojii? Ati hojiidhaaf maal dhuftee? Isuma gubbaatu anaaf gadi sii buuse malee hojii barbaacha miti ati anuma barbaacha dhufte. Laakki asiitidha gaashee fafaana waa mari'adha jedhee kana dhufe. Hojii maal dandeessa ree? Hojiidhaaf illee kophoomannee jira nama sin barbaanna. Garuu hojiin ati dandeessu kuni maal hodhamee hojii mana keessaa? Hojii mana keessaa waan hundumaa hin danda'a waan isin hojjetan hunduma isaa. Hundayyuu moo? Waan hundumaa hin danda'e. Akkas taanaan muuxannoo qabda kaamee sadarkaa barnootaa kee fi muuxannoo kee natti agarsiisuu dandeessaa? Barnootaa? Maali? Barnoota hin beektu moo waa'ee barnootaa iyyuu hin beekuu jechuufati? Lakkanoo hin baranne. Hin baranne? Hin baranne. Ayyuu moo? Haala. Laal. Agartee? Kun maali? Kun tartiiba qubee keessaati isa tokko isa jalqabaati. Qubeema kanallee hin beektu? Lakkanoo hin beeku. Sirumaan baranne? Hin baranne. Giiftii xiyyaati eessumaa dhufte ree? Biyyuma kana keessaa garuu ofi? Asuma baadiyyaa kanaan dhufe. Yaa waaqatti kana keessaa nu baasi. Kunoo maali giiftii xiyya? Anumaayyuu hin baranneen sin. Kun zeeroodhaan bari lakkoofsa kunumaayyuu miti. Namni ijoo zeeroo si asii kan hin beekne. Attamitti namni yoo wallaala kanumallee akkamitti zeeroo wallaaltaati? Laal. Kuni maali giifti? Hin beekun jechaa jiran. Kana ishii kanam. Attamitti kana xaa wallaalaa nam kun xaa. Xaa. Akkamitti qabattamooti beektaa? Wanti hundumtiyyuu fakkeenyaan ta'a. Isheen akkattiin taatee akkattiin barreeffamtu kuni xaadha. Xaabiidhaan qabadhu. Sii galee? Xaabii moo beeka? Xaabii beeknaan? Ishee kana gaafa borsi gaafa dhukun maali gaafa siin jedhu moo xaafii jettee akkanaan deebise. Xaadha. Walii galleerraa isaaf immoo booda wal barsiisa. Kottolsee haa ta'u malee jechuun odeeffannoo guutuu kennuudhaaf akkanaa toluuf sababa maaliitiin immoo baadiyyaarraa ta'e. Ani moo? Maatii kootu dirqamsiisanii na heerumsiisuuf fedhan ani barbaadu. Magaalaa deemee nan baradhaa. Ofii koos biyya koos nan geddareedhaan badii argaa. Maatii kootu dirqamaamu. Nan dirqisiisanii na heerumsiisuuf fedhan. Dirqamaan namatti hin feenetti si kennanii akkati heerumtee daa'ima deessee Badeen. ammayyuu nafne jechuudha wanta akkanaa kun. Nafni. Gatii kanaaf ati hanga yoonaa hin heerumne sirumaayyuu. Waa tokko hin heerumne. Dhiira faanas waliin beektu jechaadha. Homaayyuu hin beekfanne. Maalumaafu mee kotti see. Kotti isa laatiin kotti. Kuni asii kaasee siin bahee siin hanganaan ni dhufu kanuma keenya. Kana keessa immoo kan jiraatu nama baay'ee miti hin barre. Tokko gooftaa giiftiin isuma keessa jira. Itti aansee immoo durallee ana ture. Waaqayyo immoo amma kadhaa koos naa dhageetu. Maali na laali kaa?
kadhaakos na dhagee kana keessa kuuma keessa na baasuuf natti fakkaata afur taanee jiraannaa jecha si galeera miti wanti si turfaatu jiru wanti si rakkisu yoo jiraate anaan na gaafata ulaagaa hundayyuu wanta inni na gaafate hundayyuu guuteera jedhi yoo isaan si gaafata tole maali afaan si dhukkubamuu mallattoo akkasuma mallattoo duwwaadhaan akkas jetta Tolasaa. yee Maal immoo waan guddaa itti argame warra maal taate har'a nu baqachaa jirtu. maali gooftaa amma yoomitti qomummaadhaan jiraanna gaafa gaaraati jedhu abbootiin keenya isa gamaa gamana taasisaa jedha ture abbaan koo gaafa Silaa waan jettu nabdu mammaaksa soo mobaaruma jalaa fudhatta. Maaltu moo ta'e namatti moo dorgommii dhufeerra? dorgommii dhufeen isa kamii ulaagaa jiru hundumaa guutee darbe malee narramu kottu Darbee laata kan tujube kottu yee goofta Maal immoo maaltu ta'e meenatti? lakki humtuun taane maalii gooftaa isuma kanaan dura walii galle sanaa Maarree maal taate waan rakkoo yoo qabaate maallaqa moo maal barbaadde kennee fi adeemtu? ishee immoo isheen laatti maallaqa barbaaddeetii miti maal taatanii goofta maama kan dunuti akkam bilee No. isheen baadiyyaarraa jedhu sinii galee baadiyyaarraa jedhu maatiin koo humnaanii nama biraatti dabarsanii heerumsiisuuf jennaan didee tanan harkaatii bihee tanan dhufee gara magaalaatti immoo galee tananii barnootas baradhee tananii ofiis jijjiiree tanan maatii koos jijjiiree tananii siinis jijjiira naan jette isinis jijjiiraa jette kanaaf immoo Tole. hanga mucaan fayyaadha gaaruma akka buuteetti jirtiin bar Kanaafuu akkuma dhaladheetan jira jetti. isa kaa'e Maal- adeemsuma keessa kan laallu taate isheen illee iyyuu jechaan miti ragaa qabatamaa barbaanne miti isaaf Ayyee maal rakkoo qabaree tola isaa kunoo ijoolleen kun qubaadha. Ishii gargaarti. Gaadduu beektaa hojiidhaan baay'ee biizii akka taate beektaa. Maarree ani- Ani immoo samoona biyya alaan deeman sibiila wayii ergisiisu deema. Ijoolleen kun qubaadha mana barumsaa naaf geessitii naaf galchiti. Atis immoo kunoo guyyaa dukkatti gubattee galgala immoo qorraan qophaa kee gubachuurra. Yooduma lama taatanii walitti hidhamtanii wayyoore. maarree gooftaa koo anis kanumaaf jedhee maali kadhaanii giiftii keenya ganamallee naa kadhachaa turte bunni ganamaa sun milkii qabdiif Milkiidha. namni bunatti qoosa malee hayi yaa gooftaa Hayi, bunni tola ganamaa isaa. sun Amma ka gootu. kanaaf isheen amma waa hundayyuu itti meera ulaagaa jiru hundumaa waan guutteef miindaa isheedhaaf anuunan kaffala rakkoo tokko ittiin hin jiru maalan koo eessan geessanii eenyuufan kenna aniif isheen iyyuu garuu jijjiidhaan dhaabbatuu Akka gootu. mucaan kun xiqqoo hin birrifatti beektu Rakkoo hin qabu. Kootu mee. Mee kootu maqaa ishee kootu. gaafattanii koo maqaa Dhiisii. Baasii kooti. yeroodhaa booda immoo isumatu qulqulleessa kootu rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Akkam fayyuma? Nagaa keessan Nagaan eenyu maqaan kee? tujubee Tuujibee. Eessaa dhufte? rakkoon qaba misiin qaba. Siifaa qaba. Eessaa dhufte maal taate? asuma baadiyyaadhaan dhufe. Hojii barbaaddeeti. Hojii. Baadiyyaa? Eh, Baadiyyaa iddoo kam? asuma. Baadiyyaa ishii gama kanaam? Eh, Ani baadiyyaa. Kan eenyu tatachiiti? kan obbo Cimdeessaati. Cimdeessaa. Hin beeksaa laata tola sassilaa nama wallaaltee hin qabdan. Cimdeessaa kun kamii? Kanuma abbaa fi haa taatu. Baga keenya taatee baga afaan keenya haasa'u. Inni guddaani ishiin dhuftee mana kana galuu ishiiti murteessaan. Dhugaadha. Nuufis siifis gaaddisadha. Gaafan akkas jedhu ishiin isin gargaarti sis immoo si gargaarti. Cinanuma keellee yeroodhaan siif iddimi. Laaqanni Anuunan ishee gargaara maal abbaa isaati. Kanaaf hin boo'inaas ishee moo? Kanaafuu maal ta'eeti tuujjibe Oo, ittiin bulmaata mana kanaa dambii fi ittiin bulmaata qaba manni kuni akkasumas illee wantoota barbaachisu inni sitti haayimuun obtu rakkoon hin jiru manni kun immoo akkuma kan keetiiti akkuma maatii keetitti jiraanna innis tola isaanis akkuma ilma keenyaatti nu faana jiraataa jira waan ta'eef atis immoo akkuma maatii keenyaatti jiraatta kanaafuu tolasa amma ishii fuudheeti waan jiru ulaagaa mana kana ittiin bulmaata isaa atis immoo maal akka jibbituu fi maal akka jaalattu Wanti rakkoo tokko ittiin hin jiru. amma ishii fudhadhuuti gara biiroo keetii deemi. Rakkoon tokko Nuti ittiin hin immoo jiru. anii fi immoo gaaddooni
ijoollee kana taphachiisaa asuma karra kana immoo taraa gadi eegnamu. Egaa har'a dabareen kan keessan taatetti Rakkoon jiru. maalumaafuu goofta adaraa egaa barrii kana akka namni saaqattee seeti baalagina sumarraan seenteetu namanti ni jetti. Rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf isin immoo karaa keessan nuuf eegaa. Tole rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Gatii kanaaf nuti kutaashii geessatan itti agarsiisan. Tole. Maal sodaatii? Rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Mi'a ishee qabiifi. Mi'a ishee qabiifi waan jiru hundumaatti rakkoon tokko hin jiru. Yeefoo Oofo. yoo sagalee wayii dhageessan immoo Rakkoon tokko hin jiru. Kana samaatti kukkootaa. Wantoon hin jiru giifti maal taate? barbaadu asumatti Adeemu Deemu kaasee saffisa. agarsiisa. Mi'a kee kaawwadhuuti. Kutaa keessee agarsiisa. Hin Rakkoon tokko hin sodaati jiru. dhaqi. Dhaqi. Maaloo dhaqi. Qotu faanaani giiftii ko. Adeemi. Rakkoon- Jeeti. Shoo baga gammade. Gaaddu. Oh. Tola isaanis kun mana argate waan si dhibu qabu. Yaa gaaddu adaraa ijoollee koo yeroodhaan mana barumsaa dhaqan Haa ta'u. Simboo. Jiruus dafeetan. barnoota kee amma du'a qabdi du'aan qabdu gadi buuftee taanaan ana faana wal dhabdan. Ani immoo biyya alaa nan deemu siif uffata ashaangulliitti ittiin taphattu siif immoo kitaaba bisii bitee dhufan. Tole. Obboleettii keessa irraa qo'achiisa. Waan ati keessa isiniin jette immoo dhagaa. Tole sirriitti qo'adhaa. Televezyiinii jala teessanii isa wantoota adda addaa ilaaltan siidha kan ijoollee koo akkas godhu. Kanaafuu rakkoon hin jiru. Egaa haadha dabaree keessa amma tola isaanii dhimma isaa xumuratee dhufutti isin ka'a mana seenaati. Mee keessummaadhuma kanaafuu laaqana jira. Waan ta'e maal taate ati waan guddaadhaan. Rakkoon hin jiru. Tola ani immoo gara balbala kootti natti darba. Haala taraa nu taateetti. Haa ta'u gaa. Kootu simboo ko. Kootu. Haala dabareen kan koo taatee reerra. Ay tola sa. Tola ofii buuteetu. Ay tola sa. Har'a immoo dabaree kee karra eegeetteere. Homaa miti sumattaa mi'a malee rakkoon qabu watumti. Haalli saboona kana si kokkodhu kun baay'ee natti bareedaan turre. Atumtutti gammadi malee anoo nan eeggadha karra koo. Garuu mucaan asuma keessa taa'eetu eegaa ture. Rakkoon qabu. Oh! Eenyudha? Gurra koo na turse moo? Ijoon jennee amma. Dhugaa fudhi tolas. Ammaanuu na marmaarsisanii. Waaqayyo galatu. Namuma kana kan naa kennite. Mucuma kana kan naa kenniteef galatu. Otoo ni jiraachuu baate yoona. Bineensi bitaa mirgaa afaan natti banu kun yoona. Daaraa qotoroo na godheeraa bitu. Waan mucaa kana naaf kenniteef iyyuu galatu.